Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maamiltoota chaanaala YouTube Isaaq Ibrahim. Nageenya kiyya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha arrallee barnoota addaan isinii qabadhee dhiyaadhe. Barnoota har'aa keessatti barnoota isa darbee waan adda ta'e jechuudha. Appilikeeshinii baay'ee adda ta'e kan namni bilbila qabu smartphone namni qabu hundi qabaachuu qabu tokko isiniif qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Kanaaf viidiyoo tana hanga dhumaa yoo hordoftan appilikeeshiniin kun appilikeeshinii akkamii akka ta'e faayidaa isaa keessa isaa maaltu akka jiru akkamitti daawunlood akka godhachuu dandeessanii fi akkaataa itti fayyadama isaa guutuu kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha. Kanaafuu viidiyoo tana hanga dhumaa daawwadhaa. Jalqaba namoonni chaanala kiyya haaraa taatanii jiraattan chaanala kiyya subscribe gochuudhaan na jajjabeessummaatii naaf taasiniin jedha. Amma kallattumaaniin gara barnootaa isin dabarsa. Jalqaba irratti kaawwanni isin gootan maalni appilikeeshinii tokko qabaachuu qabdanii. Appilikeeshinichi isaas biratti argitan kana Geekii Tools jedhama. Gara dhumaatti akkamitti akka buufattan wajjin kan ilaallu ta'a. Appilikeeshinii kana yeroo jalqabaatiif yoo bantan haala kanaan isinii fida. Appilikeeshinicha agrii gootan as bira dhuftanii agrii accept and continue kadhu kana tuqxanii keessa isaa waan akkamii akka jiru wajjin ilaalla jechuudha. Waan guddaa of keessaa qaba appilikeeshiniin kun. Appilikeeshinii nama bilbila qabu hunda fayyadu jechuudha. Eeppii kana faayidaalee isaa guutuu isinitti himuu dadhabus jechuudha. Muraasa isaa kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Jala kanaan paartiiwwan sadii qaba. Home kan jedhu jira, settingiin jira, analyze kan jedhu jira, as biratti immoo more kan jedhu jira. Jalqaba bakka kana dhufe jechuudha. Bakka hoomii kana maaltu akka jiru isinitti argisiisa jechuudha. Appilikeeshinii kana fuula kana erga bantanii amma maaltu jira jalqaba irratti as bira bilbila keessanirra appilikeeshiniin meeqa akka jiru kan isinitti argisiisudha. Amma bilbila kiyyarra appilikeeshinii 402tu jira. Garuu ani kan beeku hangana hin baay'atu jechuudha. Appilikeeshiniiwwan dhokatanis waan jiruuf inni hundasaa adda baasee himaa jechuudha. Appilikeeshiniin mallaqa keessan nyaatan kan seriously jechuudha. Isin jalaa hir'isuu danda'an jedhamee yaadamu, daataa keessan sirriitti lakkaan jedhamee yaadamu 9 jira. Appilikeeshiniiwwan dhokatoon 9 jiranii. Appilikeeshinii daanjirasii ta'e amma bilbila kiyyarra 402 kana keessa daanjiras baay'ee hamaa kan ta'an 9tu jira jedha. Kana gara dhumaatti waliin kan ilaallu ta'a. Ammaa fi sooftiweerii fi haardweerii bilbila keessanii sadarkaa inni irra jiru haala gaarii irra jiramoo haala badaa irra jira akka jedhu kan isinitti argisiisa jechuudha. Amma bakka kana yoo dhufe analaayizii kana biroo dhufe jechuudha. Waan addaa isa duraarraa adda ta'e naa fida jechuudha. Fakkeenyaaf amma bakka kana yoo dhuftan jechuudha. Mobile diagnostic hardware test bilbila keessan jechuudha. Hardweerii isaa hardweerii jechuun qaama alaa kana jechuudha. Sirrii hojjechaa jiramoo hojjechaa hin jiru, haala qajeelootti hojjechaa jiramoo hin jiru kan jedhu isinitti argisiisamee fakkeenyaaf yeroo tokko irra tuqee gara fuulduraatti deemee isinitti argisiisu. Kanaafuu waan gara 15 akkas naa fida. Dispileen jira, fileeshii, laawudii, taach iskiriinii, iir spiikarii kunniin hundi mallattoo gaafii natti kennee jira. Amma sadarkaa akkamiirra akka jiru mallattoo gaafii keessa jira. Kanaafuu hojjechaa jiramoo hin jiru kan jedhu amma waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Naaf mirkaneessa cheek naaf godha jechuudha. Achi booda fileeshii isaa kan tuqu ta'e fileeshii ifaan isaa hojjetamoo hin hojjetu kan jedhu kana tuqee ilaaluudhaaf kunuu naa ifeera. Amma ifaan kiyya naaf hojjechaa jira. Inni biraa laawud spiikar spiikariin isaa hojjechaa jiramoo hojjechaa hin jiru kan jedhu ilaaltu ni tuqxu jechuudha. Yeroo tokko achi booda allahu jettaniin kunoo haala kanaan hojjechaa jira. Raayititti gootanii bira dabartanii hundasaa taach iskiriinii isaa fuulli isaa kun hojjetaa kan jedhu bakka taach iskiriinii kana dhuftanii yoo ilaaltan fakkeenyaaf amma neekistii kana tuqxan ammallee neekistii tuqxaniiti tuqxan naannoo kanarra kinoo haala kanaan amma tuqamaa jira. Kunoo appilikeeshinichi sirnaan tuttuqamaa raayititti gootanii bira dabartanii kan hojjetu hunda cheek gootan. Eer spiikarii gurraa kunoo haala kanaan sagalee isaa xiqqaatee irratti bahaa wanni hundi jechuudha. Vaayibireeshinii, waayifaa, bulutuuzii, dispileey guutuun isaa mee fakkeenyaaf fiingar piriintiin jira, vooliyuum batanii, vooliyuum daawunii, fiingar piriintii, bulutuuzii, waayifaa, vaayibireeshinii hunda yoo tuqxan jechuudha. Hojjechaa jiramoo hin jiru kan jedhu haardweerii isaa isinitti kan agarsiisudha jechuudha. Kana hunda irra deemtanii yoo ilaaltan kunoo amma jechaa jira bilbilli kiyya hojjechaa jiraachuu haala kanaanii kan beektan jechuudha. Amma duubatti deebitanii jechuudha. Bakka jaanki kiliinarii kana dhuftan waan bilbila keessan daameeji isin jalaa godhu
Kiliin isinii godha. Appilikeeshiniin kun isiniif qulqulleessa. Giraant naaw kan jedhu kana xuxxa yookiin immoo kileen naaw kan jedhu kana eeyyama kennitaniif jechuudha. Qulqulleessuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo haala kanaan isiniif qulqulleessuu danda'a appilikeeshiniin kun. Deebi'ee baatirii keessanii infoormeeshinii baatirii keessanii as biratti isinii hima. Sadarkaan baatiriin keessarra jiru maal akka ta'e isinii hima jechuudha. Amma chaarjiin kiyya parsantii 77. Baatiriin kun baatirii gosa kamii akka ta'e ni hima. Paaworii isaa ni hima. Baatirii teempireechara isaa teempireechara 31. Baatirii voolteejii hunda isaa isinii hima. Optimaayiz gochuudhaaf illee yoo barbaaddan riiduus iskiriin taayimii kanneen hunda guuttachuu dandeessan. Amma raafilii gubbaa isinitti himaa jechuudha malee appilikeeshinii kana dhibbaan dhibbatti faayidaa isaa isinitti himaa hin jiru jechuudha. Inni biraa as keessaa lakkooftanii hin fixxan faayidaan isaa hedduun as keessa jira. Fakkeenyaaf amma device admin detector jedha. Device adminii keessan dictate gochuudhaan waan shanan kanaan dictate gochuu dandeettu. Kanneen hunda isaanii eeyyama kennitanii fi dictate gochuu dandeessu. System keechiin jira. Bilbila keessan irra system keechii isinitti argisiisa. Maaltu akka qabate storage isaa akkamiin akka clear gochuu dandeettan isinii banaa jechuudha. Kanaaf device info hardware and software isaa as biratti hardware fi software isaa as biratti argattanii yoo bakka kana tuttan oomisha isaa fakkeenyaaf amma kuni generaalii bilbila kanaati. Bilbilli kun amma Samsungidha. Manufacturer Samsungidha. Boordii isaa A12 hardware isaa kana serial number amma naan baafne ilaala. Annaawne Android screen resolution kana hunda naa baasa. Seensasarii isaallee naa baasa. Kun haala kana nama haala argitan kanaan jechuudha. CPU isaa naa baasa. Baatirii isaa naa baasa. Networkii isaa, kaameeraa, storage argitanii haala amma argitan kanaan jechuudha. Device info hardware fi software isaa haala kanaan isinii baasa. Mee jalqaba irratti haa deebinu. Kunoo amma bakka kana yoo dhuftan informationii device kana hardware fi software isinitti argisiisa. Hardware fi as bira tuqtan waan tokko sun hafin yoo bitachuullee barbaaddan bilbila kana fakkeenyaaf nama bilbila kana bitachuu barbaadu taatanisin waan guutuu isinitti argisiisa. Tokkoon irra deemtanii yoo ilaaltan jechaadha. Waan hedduu isinitti argisiisa jechuudha. Fuucharii isaallee isinitti argisiisa. Kunnam waan inni qabuu fi waan inni hin qabne, waan inni hojjetuu fi waan hin hojjenne kan isinitti argisiisaa jirudha jechuudha. Fakkeenyaaf NFC kan jedhu kana available miti. Professional audioon hin jiru bilbila kanarra fakkeenya bilbila kiyya kanarra jechuudha. Asiin ilaaltanii bilbila yoo bitattanis bitachuu dandeessu jechuudha. Display isaa bira dhaqxan haala kanaan fakkeenyaaf screen size isaa normal screen, physical size, default orientation, screen width hunda isaa asitti isinii fida jechuudha. Density isaa isinii fida. Resolution isinii fida. Storage ammas biroo dhuftan storage isaa kun fakkeenyaaf storage kun amma RAM 3 totaliin isaa jechuudha. Internal storage isaa immoo 51 haala kanaan isinii fida jechuudha. Kaameeraa isaa fakkeenyaaf frontii fi duubaa fi fuuldura isaa haala kanaan amma kunoo kaameeraa isaa isinii fida. Networkii isaa sadarkaa networkii isaa kunoo haala kanaan isinii fida. Baatirii isaa isinii fida. Wanni guutuun as keessa jira jechuudha. Kanaafuu kun kutaa tokkoffaadha. Kutaa lammaffaa isaa isiniif qabadhee dhiyaadha. Hin xumuramne jechuudha. Kun waan xumuramuu miti. Himamee faayidaan appilikeeshinii kana. Kutaa lammaffaa keessatti faayidaa biraa kan inni qabu isiniif qabadhee dhiyaadha. Kanarraaf jennee kanuma horaa bulaa deebanaa.